No. Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii kiyyaa warri biyya garaagaraa taatanii karaa YouTube nu ilaalaa jirtan hunduu baga nagaan dhuftanii Dr. Bocaaladha. Egaa jalqaba irratti baga hundi keessanuu baga bacaqii gannaatirraa gara booqaa birraatti nagaan dabartanii birraan kun egaa birraa quufa fi birraa waan itti argattan waan itti hawwitan itti argattan akkasanii ta'us asumaan inni isinii hawwa. Egaa har'a kanan isinii qooduu dhufe muudannoo kiyya tokko egaa YouTubein Huawei na aarse na adabe isa sanaan YouTubein kun akkamitti na adabe maalis immoo miidhaa akkamiin narraan ga'uu danda'a fi immoo namoonni biraallee warri keessattuu YouTubera haaraa taatan waan kanarraa bartanii isinillee akka YouTubein adabbii kana isiniin adabne maalirraa baruu qabdan jedhu isinii qoodufan dhufe. Kanuma hanga dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin tura. YouTubein akkam godheet na aarse akkamittis immoo na adabe kan jedhu isinitti himaa. Egaa akkuma beekamu YouTubein namni YouTube hojjetu tokko YouTubein kaffaltii ni kaffala. Kun beekamaadha. Biyya kamittuu YouTubein kaffaltii ni kaffala. So egaa kaffaltii san garuu kaffaluudhaaf ulaagaalee guutamuu qabu jira. Ulaagaalee sunis gaa tokko sa'aatiidha. Sa'aatiin 4,000 guutuu qaba. Torban ji'oota 12 darban keessatti sa'aatii 4,000 fi sabiskiraayibarii 1,000 akkasumas immoo seerota YouTube kan eege yoo ta'e namni tokko chaanaalii sanirraa kaffaltii argachuu jalqabaa jechuudha. So anis gaa akkuma kanattiin otoo ji'a 12 guutina inumaayyuu sa'aatis guutee sabiskiraayibariin kiyyas guutee jechuudha. Haaluma saniinan haaluma poolisii YouTube'iitiinan apply godhe YouTube Partnership Program yookaan immoo miseensa YouTube partnerii akka na godhu apply godhe jechuudha. So egaa gaafan isa apply godhuun dogoggora wayii hojjedhe jechuudha. Dogoggora xiqqoo tokko nuumee ishiisantu chaanaalii kiyya irratti sammuu dhiibbaa qabaattee jirti. Dhiibbaa akkamii akka qabaattee fi akkam akka godhamuu qabu immoo karaa fuulduraa isinittan himaa. Innis maalidhaa? AdSense account waan jedhamu jira. Tarii warri YouTube hojjettan beekuu dandeessu. AdSense account jechuun afaan salphaatti nama kaanii galuun account bookii fi YouTube chaanaalii kan wal qabsiisu jechuudha. Account bookii fi YouTube chaanaalii nama tokkoo kan wal qabsiisu AdSense account jedhamti. So namni tokko gaafa ulaagaalee duratti isan guute AdSense account isan banataa jechuudha. Anis sanumaan yeroon AdSense account isan banadhuun dogoggora uume. Dogoggorri sunis maalidhaa? Tokko silaa kan wayyuu fi kan namni baay'een godhu AdSense account isan Google account kan YouTube isaniin banuutu narra ture. Ani san gochuu dhiisetan Google account kan biraatiin an banee jechuudha. Filannoo isumatu naaf kaa'ee silaa filannoo innuu kaa'e jedheetuman Google account kana YouTube ittiin hojjedhuun osoo hin taane Google account kanan dhimma biraatii fayyadamaa turen itti galchee AdSense account san banadhee jechuudha. San banannaan rakkoon inni uumame AdSense account sun guyyaa 2 keessatti approve naa ta'ee miseejii baga gammaddee naa ergee jechuudha. So weel jedheen eegee achumaan YouTubein immoo gaafa qarshiin ati hojjette sun monetize erga taatee booda $10 gaafa guutu piinkoodii karaa mana poostaatiin namaa ergaa jechuudha. Piinkoodii karaa mana poostaatiin namaa ergee piinkoodii san itti galchitee achi booda qarshiin ati hojjettu sun $70 gaafa guutu akkaawuntii keetitti darbuu jalqabaa jechuudha. Saniif kaanis gaafa $10 kana bira darbu miseejii naa ergee achumaanan miseejii ilaalee miseejii gaafa ilaaluu eenyummaa kee identify eenyummaa kee verify godhinaan jedhe. Eenyummaa kee verify godhinaan jedhe. Namoota garagarii illee gaafadhe warra YouTube na dura hojjetaa turan isaan miseejii kanan erginee fi eenyummaa verify godhin jedhamne jechuudha. Isaan piinii galchi jedhaman malee eenyummaa kee verify godhin jedhamne jechuudha isaan. Ana maaliif akkas naan jedhe dogoggoran dura hojjedhe san jechuudha.
Google accountiin kiyyaa fi YouTube Google accountii YouTube ittiin hojjedheef AdSense ittiin banadhe gargar waan ta'eef eenyummaa kiyya baruu barbaadeera jechuudha YouTubein ana ta'uu konfirmi gochuu jechuudha. Isa san gochuudhaaf wantoota ittiin mirkaneeffatu qaba. Tokko driving license yookaan immoo hayyama konkolaachisummaa qabaachuu barbaachisaa. Inni biraa paaspoortii qabaachuu barbaachisaa yookaan immoo international ID qabaachuu barbaachisaa jechuudha. Saniif ani kana sadeen keessaa kaman qabaa tokkoyyuu hin qabu. Baasuudhaaf illee immoo paaspoortii emergency dhanoo ta'e malee yoo xiqqaate guyyaa 45 ol gaafata. International ID immoo maqaa international ID kanarratti maqaan barraa'e maqaa local language dhaan barraa'e isa san accept gochuu na didee. Driving license immoo ani qabu waraqaa heeyyama konkolaachisummaa hin baafanne. So guyyaa 45 kana keessatti wanti nani baafachuu danda'u hin turre jechuudha. Saniif filannoo biraattan deeme. Sababni filannoo biraattis deemeef YouTubein guyyaa 45 gadi naa kenne. Guyyaa 45 kana keessatti identity kiyya kana yoon verify godhee ana ta'uu yoon ittiin agarsiisin accountii kana nama biraatu fayyadamaa jira jedheet video beeksisa video kiyya irratti gallakkifamu isa bifa kaffaltiitiin lakkaa'amu kana hin dhaabaa jechuudha. Sanii booda akka haaratti ganaa duubatti nama deebisaa jechuudha. Saniif jecha filannoon ani qabu jara kana sadee yeroo gabaabaa kana keessatti argachuu hin danda'u jedhee waan yaadeef Google accountii kana YouTube ittiin banachaa tureen anatti hojjechaa ture san ittan geeddarachuuf yaale jechuudha. AdSense accountii Google accountii kanatti YouTube bane saniin isa kanatti jijjiiruuf yaale jechuudha. Gaafan jijjiiruu guyyaa lamaan booda meseejii na ergee yeroo meseejii na erguu AdSense accountii lama qabdaa naan jedhe YouTubein jechuudha. AdSense accountii lama immoo yakka akka seera YouTube'itti namni tokko AdSense accountii tokko qofa qabaachuu qaba. AdSense accountii tokkoon ala qabaachuu hin qabu. Suni yakka jechuudha akka seera YouTube'itti. Kanaaf YouTubein kan recommend godhu namni tokko YouTube channelii hedduu qabaachuu danda'a. 10 illee sanii ol illee garuu YouTube channelota san hundaafuu AdSense accountii tokkitti nu fayyaddi jedha. YouTube channelii garaagaraa san AdSense accountii tokkicha sanitti gaafa connect goonu karaadhuma AdSense accountii tokkicha saniin accountii bookii keenyatti galaa jechuudha qarshiisaa. Saniif jecha AdSense accountii tokkicha qofa barbaada jechuudha nama tokkorraa YouTube. Kanaaf inni akkana ni AdSense accountii duraan bane baree isa lammaffaa kana isan rakkadhee jijjiire kana immoo akka ani isa wanti seera isaa cabseetitti fudhate jechuudha. Saniif jecha maal godhee AdSense accountii geeddaruu hin danda'u guyyaa 32f na adabe jechuudha. Guyyaa 32f na adabe yoon jedhu YouTube channelii kiyya akkan video upload godhu ngoone isa sanan dhorkine garuu beeksisni guyyaa 32f video kiyya irratti hin deemu jechuudha. Kana jechuun guyyaa 32f videoon kiyya ni ilaalama malee haalli itti kaffaltiin herreegamu hin jiru jechuudha. Saniif sun rakkoon qabu duraanis otoo YouTubein monetize yoon taane kaffaltiidhuma malee hojjetama waan ta'eef sun rakkoon qabu. Kanaaf guyyaa 32 booda garuu jijjiiruu nan danda'a jechuudha. Wanti godhamuu qabus guyyaa 32 booda AdSense accountii sannan geeddaraa isa duraatti handeeffadhaa paaspoortii immoo emergency dhaan baasitan eenyummaa kiyya verify godheetoo waan kana sirreeffadhaa jechuudha. So kanan yaade actually nama aarsaa hojii YouTube inni nama dadhabsiisa. Keessattuu namoonni waan san irra hojjetan ni beeku. Maaliifini sa'aatii qabdurraa share gootee waan kana hojjetta. Sa'aatii waan san prepare itti gootu jira, sa'aatii waan san itti waraabamtu jira, sa'aatii itti waan san edit gootetoo akka warra laalu tolutti qoqopheessitu jira waan ta'eef time consuming no sa'aatii nama jalaa fudhata namallee dadhabsiisa. So sun waan jiruuf wantoonni akkanaa kun yeroo jiraatu xiqqoo hin nama aarsaa jechuudha. Garuu immoo challenge xiqqoodha. Homaa rakkina hin qabu jechuudha. Kanaaf kanaan isinii dhaamu dhufe keessattuu namoonni YouTube hojjechaa jirtan keessattuu warri haaraan gana monetize hin ta'in wantoota akkasii of eeguu qabdu jechuudha. AdSense accountii yeroo guuttan
sirriitti nama beeku faa gaafattanii nama wajji faa yoo guuttan yookaan immoo viidiyoo namoonni hojjetan jiru waan kanarratti leekchara warri kennanii warri baay'ee hojjetanii isaan laaltanii dogoggora wal fakkaataa kana akkan hojjenne isiniin jechuufanii sababni isaas xiqqoo nama rakkisa qaama san qaaman bira geenye rakkoo keenya san hubachiisuu hin dandeenyu isaan bakka ho'i ta'anii onlaayiniidha kan hordofan waan ta'eef siistama isaanii haalli itti qaaman irree dhaqxee waa jettuun hin jiru waan ta'eef of eeggachuu barbaachisaa jechuudha. Of eeggachuu barbaachisaa. So waan akkanarraa of eegaa kanuma isinitti muudhufan dhufe anis gaaf duraa dheengadda xiqqoo na aarsee ture ammallee dhiisee jira wanta salphaa waan ta'eef dhiisee jira hojii kiyya itti fufee jira kanuma isinitti muudhufan dhufe fayyaa ta'a.